batu saba abbaa miskiinaa dhugaan ta'e har'a mudhattee jirti. Imimmaan kee waggaa tokkoof ji'a ja'aaf oli ati gadi xuruurrattee yaa rabbi dhugaa faradeettu rabbi har'a faradee si agarsiise. Wallahi Sheekh Hamza Sheekh Jaabir baga gammadde Oromooti ya baga gammadde nasriqul ulfaat. Wallahi billahi Ustaad Sheekh Hamza Sheekh Jaabir jechuudha. Edda TikTok irratti laayivii gallee soo dubbannu obboleessi keenya falmataa roorroo dhukkubsatee jira. Artiist falmataa roorroo jechuudha. Namoonni achirratti qarshii buusaa jiru obboleessi keenya kun dhufee qarshii doolaara 100 kennee jechuudha falmataa roorrooti. Jawaal fa'i rabbiin ufa baasu meeduu aynaa godhaa ustaas kanuma qofan barbaada jennaan inshallah guyyaa borii rabbiin baasee nu agarsiisu jedhe Hamza Sheekh Jaabir. Allahu akbar gurra gooti kun wallahi sunni falmataa roorrooti guraa jiru. Rabbiin Jawaar Muhammad guyyaa borii baasee nu agarsiisu jedhe har'a bahee argine. Allahu akbar wallahi kun gammachuu guddaadha ilmaan Oromoo. Rabbiin baga isin gammachiise Oromoo ko. Rabbiin ammallee guyyaa Jummaa kabajamaa kanaan guyyaa Jummaa guyyaa obboleewwan teenya ilmaan Oromoo warroonni amantii kiristaanaa ayyaana kabajatanitti guyyaa gammachuu kanaan gammachuu dhageenye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baga gammadan Oromoo ko oluma wanti hunduu yoo obsame wanti irra hin gaamne hin jiru. Ilmaan Oromoo hordoftoota amantaa biroollee baga ayyaanaan isin ga'ee jedhe guutuu keessa jechuudha. Rabbiin hunda keenya juu nagaya nuuf haa baay'isu, nageenyi keenya haa baay'atu, Rabbiin nu haa eegu, Rabbiin gootota keenya nuuf haa tiksu, warra nurraa boqotellee Rabbii umrii isa lubbuu isaanii haa maaru. Sana jechuu barbaanna. Nama boona nu gaafataniif boonaan dhufu jira. Marti warri hafi dhufaa jira. Kunis goddanyaa iskiin ture. Nagayami yaano saahiba abbaa imaanaa Finfinnee yookaan abbaa imaanaa Finfinnee akkasii rakkoo jiru. Kaayyoon keenya nuti mana hidhaatii bahuu osoo hin taane uummata Oromoo gabrummaa jalaa baasuudhaafi kanaaf agasii guyyaan har'aa guyyaa gammachuuti. Nuti waan baaneef osoo hin taane uummanni xiqqaate hamma ta'e wayii sammuun isaa boqonnaa argata jennee waan yaannuufi yeroo biraa immoo bal'inaa walitti deebinaa har'a dadhabbii qabna. Dadhabbii qabdanaa inoo. Ulfaadha baga gammaddan uummanni Oromoo. Bakka isin gammanni galata. Gammadaa isiniin jira ammallee hawwanni isiniif dhaamu kanuma of eeggannoodhaan gammaduu qabna. Gammachuun tokko gammadanii daangaa dabruun sirriin jechuun dirqamata. Maaliif jennaan wala in shakartum la azidannakum jedha rabbiin. Yoo galata galchitaniif rabbiin isiniif hin dabala jedha. Gammachuu booddisee rifaatu rabbiin nu duraan godhin. Gartee wayooma shukuriin nuuf haa taatu malee walaysa yooma kufriin akka hin taane guyyaa rabbitti hin kafarre. Gallakkifaman jennee qabsoo galla jennee amantii teenyaas hin dagannu daangaa rabbi hin dagannu rabbiif sujuuda rabbi